Laalisan goota akkasii. Goota akkanatti gangalchee mucayyoo deengatti gangal. Lafarra gangalchee kan samii ilaalu goota saniiti. Maakii wanti kun garuu baay'ee garaa keessa si hafteetti irraanfachuu dadhabde. Hojiitti sanatti ni garaa keessa si haftee haadhoon irraanfachuu dadhabde ishee. Homaan tapha isaa caalee garuu garaa keessa si hafteetti dubartii sana faana taphachuun koo. Natti biqilchi. Walaa dubba afaan naqamee jira. Maalitti? Ay baay'ee wanti kun deddeebisteetti dubbatte qabatteetti garaa keessa si hafteetti wanti. Si gubdeetti masala. Maal na gubdiyaan? Ani maalan beeku. Eddeen gaddaa akkasitti. Araanoo manatti hin fakkaanne. Araanoo manatti hin fakkaanne. Eddeen gaddaa. Dhugaa? Garuu immoo irraanfachuu. Garuu irraanfachuu dadhabde maakii ko. No. Ay. Inuman si harka irraanfachuu. Maaliif taphatta jedhiinii? Haa taphatu dhiisaa rakkoo miti ammas. Bishaan dhugee dhufan obsi. Intini qas jedhi dhugee ishii maakii ko. Sitti intini akkasiin qorrine girorooke. Hojii yeroon galu ani hin argine. Ati fakkeenyaaf mana jirtaa jee. Lippistiikii sana yeroo argitu. Maalitti? Akkanatti boksiin sidhee lafa si buusaa jechuudha. Osuma na xarreen. Hin attaama. Akkana boksiin sidhee lafa buusaa. Osuma na xarreen maalidha otoo jedhin? Egaa sidhee boodan si gaafadha. Wataadara faana bultii ijaara qaqashti. Osoo mana hin gahin tura ifirra laaltee dhufuu hin qabdu. Gara galchitee takkiin darbitee biraa bitee uffattee dhufu. Kuni hidhii biraa fiddee dhufuun rakkoo. Ani beekaan fidee dhufe dura gaafachuu wayyoo. Safuudharee. Amma fakkeenyaaf wayi itti jennutti. Amma fakkeenyaaf amma otoo akkasitti garuu fiqiriidhaan amma dubartoota waan akkasiin gorsaa ture. Amma itti daariin baay'ee kan diigamaa jiru kanaaf maal jetta seete? Ati yoo bilxii taate maal jetta seete? Qalal goote fiqiriidhaan wayyashi waan hundumtaati immoo waan hundumaa qabsoo goota bubuqqisiirra marsii goota. Fikiriin akkasiin ta'u barmaati. Fikiriin akkasiin ta'u maati. Ila akkam godhu seeta seete? Akkam godhu qabda seete? Safuudha. Akkoo safuudha garuu sittani maqoyi. Si mooyeetiin jira ammas. Namooti rakkoon qabu na qaxxatu. Garuu akkam gochuu qabda seete? Waan hundumaa qabsoo gochuu booskii miti waan hundumaaf bar booskii miti waan naan maakisha. Akkam goota seete? Amma fakkeenyaaf akkasitti. Ani hin argine miti asirratti lippistiikiin jira. Kaza amma akkasitti raachuu koo akkamii hojiirraa dhuftee raachuu koo naannatti asis naam dhungachuudha dura fiqiriitti kennita dura. Maaliif hojii dadhabeen dhufaa waan baay'ee jira. Naayyee sambuuta. Idduma fuula koo hunda jimlaadhaan dhungachuudha dura kiisingii. Jimlaadhaan. Maaliif seeti dadhabee dhufa amma fakkeenyaaf hojiidhaa dadhabee dhufa. Aara galfachuu qabu. Idda fiqiriitti kennitee riilaaks godha mitinni alamii argee sila. Idda riilaaks godhee booda maal jettee gaafatta seeti? Raachuu koo maalini? Timaatima si tuqaa tiishartii shamiizii kee timaatima si. Kollaa namni akkasii sun kuni dhiirisi. Kuni fiqirii miti. Diimaa si tuqee maali osoo shaabbisii guddaa kan argu diimaa. Namni akkasii jirra. Boks maaliin si dhaan? Garuu safuudha bar dhiira dha'uun. Sin dha'u garuu nin aara. Ko aaruun immoo bultiin ta'u qashtanii si gorsaan jira baraan gafa keetii. Sin dha'u maakam dubara kee dhiira akkam
Lafaa ka'een miti bar. Lafaa ka'een miti kan andasitti maaru. Dubbiseera waan baay'ee miti. Ati maa aarta sin dhawu jechuun boksiin miti no. Kuni bara akkanumatti malee boksiin kamsidha dhiira akkamitti akka aadaa Oromootti dubartiin dhiira irratti hin utaaltu. Asanuu abbaa mana irratti dhorkaadha. Kanammoo namoota gurguddaatu jira. Atoo maaletta? Ani immoo waan namni gurguddaan jiru sirriidha waan ta'eef ittiin fayyadamaa jechuuf turaaf. Malee boksiidhaan. Sanifuu sin gaafadha jechuu barbaadeeti. Narreebdu garuu akkaataan itti gaafannaa immoo ante eessayyuu talkas akkas ta'e dhufte maal inni kumna akkas ta'e. Sanumaa isin jaagaa sanuma jaanii dubartiin. Akkas miti akkasidha mani waa tokko intiin saayinsiin sitti maarra qalal gootee maal jette raachuu koo maal inni ilaa akkasidha. Raachuu koo maal inni immoo shamiza kee timaatima si jalaa tuqeette nan argamite akka timaatiman taane bara anis nan beekaati sin beekta yeroon argu argite. Kazan akkas argin wiyyaara timaatima miti intin mucaa bashaatu jedhamtu sanatu iddoo hojiitti yeroo akkas nagaafatu chaappistikiidhaan na tuqte malee timaatima miti sinan jedha jechuudha. Walitti hin deemre as biraa maal godhe chaappistikii? Yaa taadiyaa akkas jettee yeroo akkas amma ishee gabaabaa yoo taate amma fakkeenyaaf bashaatuun gabaabaa yoo taate ishii baqaa nagaan buli jedheen akkas hammadha miti. Namni gabaabaa gabaabina isaa beekeetuma bikka harkumarras dubbisa jechuudha. Olii xatee as bira hin dhufu. Namni hundinuu dhaabbina isaa beeka. Fakkeenyaaf dhaabbina kiyya gabaabaa yoo ta'e akkuma dhaabbina kiyya. Maakii maaliitti irraa ammattee nagaan gaafattu? Maa girgirrii kaasa? Akkam numan ja'ani jiru. Akkam jeeti malee akkana jee irra maxxanee hanqa shaabbitii akkas ani akkas kiisiingiidha siin jedhee maali akkas kiisiingiidha moo maaf akkasitti ani akkasii dheera. Akkana jechuun akkanatti hammachuu. Akkas amma fakkeenyaaf kun amma maakii siin immoo siin galuu bar dubbiin baay'isuu kana naasa qaayyaata. Woy haayee gaamee. Kun amma akkasii isheedhaa jennu. Annaaf garuu akkaataa ati itti ibsitu. Kun amma fakkeenyaaf akkasii miti. Akkasii wal gaafatta miti. Akkanatti wal gaafatarree. Maa isin maali akkasittidha wal gaafattuun akka akkas wal. Akkanatti. Akka. Akkanatti laa salaamaaleykum. Inni dhiiraaf dhiira ati maakii ati bar dubartii. Dhiirammoo laala akkanatti laala. Akkanaan argamu akkam jirta nagaa fayyaa. Ati maaliin inni baay'ee bar ilaa. Jaallan qabsootu akkasitti nagaa wal gaafate jaallan qabsoo waraanaaf deeman